oduu teenyaa jalqabaatiin naannoo magaalaa Adaamaatti lola cimaa gaggeeffamaa jiruun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 10 ol ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen garee shororkeessaa shanee irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jirraa jechuun inninis deebii laateera. Magaalaa guddoo lammaffaa naannoo Oromiyaa tan taate Adaamaa naannoo isii Bosatitti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hojiirra oolmaa waliigaltee Ankaaraa irratti marii teeknikaa gaggeessuu eegalan. Mariin teeknikaa amma jalqabe kun erga muddee 12 isa jalqabaati. Marii kanarrattis gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun tarbaa'iniin shanaffaan hidha haaromsaa anniisaa maddisiisuu eegale. Oduun tun biyya Masriitiif mata dhukkubbii biraati. Isallee ni dhageessu. Oduu biraatiin hoogganaan TPLF Eertiraa waliin ta'ee Abiyyi waraanuudhaaf jedhame Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hatattamaan waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra oolchuu gaafate. Gama biraatiin haala amma jiruun waliigalteen Piriitooriyaa diigamaa jiras jedhan. Hoogganaan TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'el bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin ibiddi bosona Gaalamaatti qabate xiyyeeffannoo addaa barbaadaa jedhame. AGM guyyaa tokko dura bosona Gaalamaatti raayyaan ittisa biyyaa ibidda erga qabsiisee ibiddi kun dhaamsuudhaaf rakkisaa ta'uu isin biraan gahee ture. Dhimmicha irrattis gabaasa bal'aa qabnaa. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin naannoo magaalaa Adaamaatti lola cimaa gaggeeffamaa jiruun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 10 ol ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Gama biraatiin dhimmicha ilaalchisee raayyaan ittisa biyyaas ibsa baaseen garee shororkeessitoota shanee irratti tarkaanfii cimaan fudhatamaa jira jechuun deebii kenneera. Waggoottan torban darbee waraana ulfaataa keessa kan jirtu Oromiyaan ammallee waraanni jabaan qaama mootummaatii fi waboo gidduutti gaggeeffamuu itti fufeera. Lolli ija addunyaa jalaa dhokotee Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru guyyaa guyyaatti lubbuu waraanotaa balleessuun cinaatti lubbuu namoota naga'aa hedduu balleessuus itti fufeera. Lolli kun waggootaaf gaggeeffamaa turus erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti gaggeeffamee fashalee booda hammaateera. Haaluma kanaan guyyoottan darbe kanaas naannoo magaalaa Adaamaa Bosot keessatti waraana cimaa adeemaa jiruun waboon injifannoo argachuu hime. Maddeen waraana bilisummaa Oromoo akka jedhanitti zoonii Harsadeetti gurraandhala 18 2025 baha Shaggar aanaa Bosot iddoo gaara Nyaara Guuraa fi ganda Tuqaa jedhamutti lola tureen miseensota raayyaa ittisa biyyaarraa yoo xiqqaate 12 ol akka du'anii fi 15 kan caalan immoo akka madaa'an maddeen oduu waraana bilisummaa Oromoo ibsaa jiru. Lolli hamaa raayyaa ittisa biyyaatii fi waboo gidduutti deemaa akka jiru kan himan maddeen oduu waboo kun lola gaggeeffamaa jiru kana raayyaan ittisa biyyaa injifatame naannoo Bosot gadhiisaa akka jirus ibsaa jiru. Akkuma beekamu magaalaan Bosot Finfinnee irraa kiloomeetira 110 fagaattee argamti. Adaamaa irraa immoo kiloomeetira 30 qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u magaalattiin dhiyoo magaalota gurguddoo Oromiyaatii jechuudha. Godina Shawaa Bahaa keessatti kan argamtu Bosot yeroo garagaraatti bakka waraanni hamaan itti gaggeeffamu namni butamee itti ukkaanfamu keessaas ishee tokko. Lola amma naannoo Adaamaatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee raayyaan ittisa biyyaa gama isaatiin ibsa baaseen garee shororkeessitoota shanee harka kennachuu didan barbadeessineerra jechuun barreesseera. Raayyaan ittisa biyyaa gama miidiyaa hawaasaa isaatiin akka jedhetti godina Shawaa Bahaa aanaa Bosot qarqara laga Awaashitti duula gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo hedduu barbadeeffamaniiru jechuun Facebookii gubbaatti katabam. Haa ta'u malee gama waraana bilisummaa Oromoo kanarraa meeqa akka ajjeese raayyaan ittisa biyyaa hin ibsine. Walumaa galatti wal waraansi hamaan naannawichatti gaggeeffamaa jiraachuu raayyaan ittisa biyyaas mirkaneessuu isaati. Oduu itti aanuun
Itoophiyaa fi Soomaaliyaan hojiirra oolmaa waliigaltee Ankaaraa irratti marii teeknikaa gaggeessuu eegalan. Mariin kunis Itoophiyaa fi Soomaaliyaan muddee 12 erga araaramanii booda kan jalqabaatii jedhame. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuudhaaf marii teeknikaa jalqabuu TRT'n gabaaseera. Jiila Soomaaliyaa marii kanarratti hirmaachuudhaaf Ankaaraa gale keessaa tokko kan ta'an Ministeerri Odeeffannoo Aadaa fi Turizimii Soomaaliyaa Daawud Aweesis barreeffama gurraandhala 17/2025 fuula X isaanii irratti barreessaniin mariin kun waliigaltee Ankaaraa hojiirra oolchuudhaaf mala jiran qorachuudhaaf kan kaayyeeffatedha jedhan. Itti dabaluudhaanis Soomaaliyaan wal hubannaa fi wal kabajuu irratti hundaa'uun nagaa dagaagsuu, tumsa cimsuu, hariiroo dippiloomaasii ijaaruudhaaf kutannoo agarsiisuu akka itti fuftu ibsan. Mariin kun gaggeeffamaa kan jiru walga'ii Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoosii fi itti aanaa Ministeera Dhimma Alaa Turkii gidduutti gurraandhala 6/2025 gaggeeffame hordofeeti. Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa biyyoonni lamaan waliigalticha irratti gama teeknikaa irratti yaada wal jijjiiraniiru jechuun ibseera. Itti dabaluudhaanis Geediyoon Ximootiyoos waliigalticha guutummaatti hojiirra oolchuudhaaf kutannoo Itoophiyaan qabdu ibsaniiru jechuun Turkiin waliigaltee kanaaf haala mijjeessuu isheetiif galateeffateera. Waliigalteen dhuma bara 2024 Ankaaraatti pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan, ministeera muummee Abiy Ahmad akkasumas ammoo pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud gidduutti mallatteeffame birmadummaa, tokkummaa akkasumas walabummaa fi tokkummaa daangaa waliif kabajuu kan jedhudha. Waliigaltichi Itoophiyaan tokkummaa daangaa Soomaaliyaa kabajuun ulaa galaanaa akka argattu ni mirkaneessa. Waliigaltichi Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf marii teeknikaa ji'oota 4f murtaa'e kaa'a. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan aangoo birmadummaa Soomaaliyaa jalatti sochii daldala waloo fayyadu xumuruudhaaf walitti dhufeenyaan hojjechuuf waliigalanii turan. Waliigalteen kun kan godhame jalqaba bara 2024 ammajjiin tokko akkuma seeneen Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti waliigalteen ulaa galaanaa mallatteeffamuu hordofee Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti waldhibdeen uumamuu hordofeeti. Soomaaliyaan waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame birmadummaa koo sarba jechuun Itoophiyaa dura dhaabbattee barri 2024 Itoophiyaa fi Soomaaliyaadhaaf kan wal dhibdee ture. Waliigaltee Ankaaraa hordofuun Hassan Sheikh Mohamud ammajjii 11/2025 gara Itoophiyaatti imalanii ministeera muummee Abiy Ahmad waliin mari'atanii turan. Akkaataa itti dippiloomaasii isaanii karaatti citee deebisuu danda'an irrattis dubbatanii turan. Oduu biraatiin Tarbaayiniin shanaffaa hidha haaromsaa anniisa maddisiisuu eegale. Tarbaayinoota yaalii humna maddisiisuu dura milkaa'inaan xumuranii hojii ijoo isaaniitti seenuudhaaf qophii ta'an keessaa tokko tarbaa'inni shanaffaan yaalii isaa xumuree humna anniisaa maddisiisuu eegaluun ibsameera. Tarbaayiniin kun dandeettii humna maddisiisuu qabatamaan amma jiru hanga meeggaawatii 401.26 maddisiisaa jira. Tarbaayinoota 11 copha bishaanii hunda gara anniisaatti jijjiiruun humna meeggaawatii 400 maddisiisan keessaa inni ammaa kun tarbaayinii shanaffaa ta'uun ibsameera. Dabalataanis tarbaayiniin ja'affaa yaalii hojiitti galchuu marsaadhuma taasifamaa jiraachuu kan ere waajjirri qindeessaa hidha haaromsaa. Tarbaayiniin kun dhiyeenyatti adeemsa yaalii keessa darbee anniisa maddisiisu akka eegalu beeksiseera. Hagayyaa 2024 keessa ministeerri muummee Abiy Ahmad tarbaayinoota hidha haaromsaa sadaffaa fi afuraffaa hojii eegalchiisuun isaanii ni yaadatama. Sirna hojii eegalchiisuu kanarratti tarbaayinoonni dabalataa 3 baatii 4 booda anniisa maddisiisuu akka eegalan ibsanii turan. Bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humni elektirikii dhibbeentaan 17 hidha haaromsaarraa akka madde humni elektirikii Itoophiyaa beeksisee ture. Itoophiyaan guyyaarraa gara guyyaatti tarbaayinoota hojii eegalchiisuu kana Masriin dura dhaabbachaa turteetti. Keessumaa tarbaayiniin shanaffaan akka hojii hin eegalle Masriin akeekkachiiftee turte. Kunis amma hojii eegaluu isaati. Masriin haga mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti xalayaa barreessuun hidhi haaromsaa tarbaayiniin shanaffaan hojii akka hin eegalle jechuun akeekkachiiftee turte ta'uu baannaan tarkaanfiin fudhadhaa jechuun Itoophiyaa doorsisuun kan yaadatamudha.
Oduu biraatiin hoogganaan TPLF Eertiraa waliin ta'ee Abiyyi waraanuu fi jedhame Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ministeerri muummee Abiyyi hatattamaan waliigaltee Piriitooriyaa akka hojiirra oolchuu gaafate. Gama biraatiin Dabratsiyoon haala amma jiruun garuu waliigalteen Piriitooriyaa diigamaa jiras jedhan. Dabratsiyoon Gabramikaa'el akeekkachiisa kana kan laate dhalachuu TPLF kaleessa kabajamaa ture irrattidha. Siyaasa Itoophiyaa keessatti umrii dheeraa kan qabu dhaabni siyaasaa qawweetti amanu wayyaaneen yookaan TPLF guyyaa kaleessaa waggaa 50ffaa guutuu isaa ilaalchisuun naannoo Tigraay bakkoota hedduutti kabajataa jira. Waltajjii kaleessa gaggeeffame irratti argamuun haasawa kan godhan hoogganaan wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'el waliigalteen Piriitooriyaa tasuma hojiirra hin oolle jedhan. Dabratsiyoon itti dabaluun weerartoonni lafa Tigraay keessaa hin baane lafti Tigraay tan heera biyyattii gubbaa jirtu ammallee weeraramteetti jedhan. Duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwatameef adeemsi itti gaafatamummaa mirkaneessuu adeemsifamuu hin eegalamne kan jedhan Dabratsiyoon Gabramikaa'el mariin siyaasaa wayyaanee fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti haga ammaatti hin eegalamnes jedhan. Hojiin naannicha deebisanii ijaaruu sirnaan hin eegalamne naannoon Tigraay rakkoo keessa jirti uummannis rakkachaa jira jedhan. Kana malees TPLF mallatteessituu yookaan marii mootummaa federaalaa waliin godhame tan mallatteessite isii turte kan jedhan Dabratsiyoon Gabramikaa'el amma garuu TPLF seera qabeessummaan isaa haala nama gaddisiisuun hin deebine jedhan. Haala kana hordofee murteewwan falmii hin barbaachifneetti geessan hedduun darbaa jiru kan jedhan Dabratsiyoon Gabramikaa'el wanti amma TPLF keessatti ta'aa jiru waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf saaxilaa jiras jedhan. Dr. Dabratsiyoon kaleessa istaadiyeemii Tigraayitti haasawaa taasisaniin mootummaan Itoophiyaa waliigaltee nagaa hojiirra akka oolchu waamicha dhiyeessan. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hatattamaan waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu qaba kan jedhan Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaan Itoophiyaa kan federaalaa dhimmi Tigraay bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa qofaan furmaata argata jedhee amanuun waliigaltee mallatteesse amanamummaadhaan akka hojiirra oolchuu akkasumas ammoo marii siyaasaatiif akka qophaa'u waamicha ni goona jechuun Abiyyi gaafatan. Oduu teenya xumuraatiin ibiddi bosona Gaalamaatti qabatee xiyyeeffannaa addaa barbaadaa jedhame. EJM guyyaa tokko dura oduu isin biraan gahee tureen qaamonni nageenyaa bosona Gaalamaatti ibidda qabsiisuu gabaafnee turre. Odeeffannoo arra baheen immoo bosonni Gaalamaa erga gubachuu eegalee torbaan tokko ol ta'uun ibsameera. Yeroo ammaa kanas aarri bosonichaa samii asallaa dukkaneessuun himameera. Bakkaawwan tokko tokkotti humna hawaasaatiin dhaamsuudhaaf yaaliin taasifamus akka yaadametti milkeessuun hin danda'amne jedhame. Bosonni kun lafti bal'aa fi haalli teessuma lafaa waan mijataa hin taaneef humna namaatiin to'achuun rakkisaa akka ta'e gabaafameera. Bosonichi gadamsa, qeerransaa fi karkarroofaa dabalatee bineensota bosonaatiin kan badhaadhe waan ta'eef ibiddichi kana caalaa hammaatee itti fufnaan hubaatii guddaa akka dhaqqabsiisus eerameera. Odeeffannoo EJM qabuun sababii raayyaan ittisa biyyaa ibidda bosona kanatti qabsiiseef waraana bilisummaa Oromootu keessa jira jechuun. Balaa mudate kana sadarkaa Oromiyaatti qaamonni dhimmi ilaallatu hundatti beeksifamus mootummaan naannoo Oromiyaa bosona isaa guddaa gubachaa jiru kana tuffatee dhiisuun himameera.